Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan kiyyaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanii itti aansuudhaan kaleessaa fi dheengaddarraa kaasee duulan irratti godhamaa jiru kamiyyuu jalqaba irratti an akka ilma dhiiraa tokkotti maatii kiyyaa fi ofirraallee qolatu waan qabuuf waan godhuu qabuu fi waan jedhuu qabu jedhee jira. Itti aansee warroonni haqa filatanii dhugaa waliin dhaabataniif na waliin dhaabattan kamiyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Maaliif isin nama dhugaati, nama jabummaa fi laafummaa namaa, beekumsaa fi baay'ina namaa waliin osoo hin taane nama haqaa fi haqa qofa waliin dhaabatu waan taataniif hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa. Itti aansuudhaan an kabajaa keessanii fi kabajaa uummata bal'aa Oromootiif hanga jedhuu qabus jedhe hanga godhuu qabus godhe. Kanaaf kanaa ol darbee deemuu hin barbaadu. Kanaa ol darbee deemuu waan hin barbaanneef warroonni na waliin dhaabattan irra deebi'ee galatoomaa. Warroonni nattii fi maatii kootittis duulaa turtan ammoo duulaa fi dullaadhaan harka na kennachiisuu akka hin dandeenye waan agartanii mirkaneeffattanii jirtaniif duula eegaltan bakkuma jirutti dhaabaa. Isinis karaa keessan deema, anis karaa koo deema, sabnis nagaa naa jiraatu. Goolabee jira nagaatti. Rakkoo hamaa keessa jira. Taanillee achirraa waraqaa kanaafuu guyyaa darbuuf jira. Waan hin dabarre dubbatina. Isuma dhugaa sinin jedha ijoollee Oromoo. Bireen hin balleessiti, eeyyeen hin balleessiti. Gaafa balleessiti gorsa waan jedhamutu jira. Gorsa Oromummaa, gorsa obbolummaa. Hangana summii facaasuun jibba arrabsoo. Oromoon keenya warri nuti irraa dhalanne nu ilmaan isaatii fi miti alagaa dhufuu warra ta'u. Har'a garuu sooshaal miidiyaa fi teeknooloojiin babal'ateef maqaa saba Oromootiin kun wanti nama saalfachiisu hojjetamuu qabu ture. Isuma dhugaan siniin jedha. Warri maali shawaa ofiin jettanii gadooddan immoo kabajaa fi barcumaa abbaatu of jalatti qaba. Isin hayyuu keessan jala hiriira deemati. Hayyuu keessan eeggadhaa isin deemati. Gaafa liggaamtanii arrabsattanii namni kumaatamaan rashanamuu gadi baatanii dubbanna isin. Gandaa bukaatoo taatanii namni innaa wal lolu eessa barattan? Eenyurraa dhaaltan? Hin beektan waan hin beekne arras hin baratina. Akka abaluutitti sirbinaa morma nama jallisaa jedha warri qe'ee keenya. Akka abaluutitti sirbinaan jedhina. Hin dandeessanii tokkummaa Oromoo. Hundi keessanuu hanga isinii danda'ameen tokkummaa sabaa leellisa. Hanga isinii danda'ameen Wallaggi fi Arsii wal lole araarsa jidduu galaati. Hanga isinii danda'ameen kanarra gortanii isaanii harka rukutu osoo sooshaal miidiyaa kanarratti akka nama jaalachuu Oromoo je tokkoon ilaaluun nama kabaju Nasiraan Oleen kabajama ture. Guyyaa tokko waan innillee ta'ee haati manaa isaallee waan hiriyaa kiyya ta'aniif miti. Guyyaa tokko isaa amantiif kutaan nama qoodee nama arrabsu ani argeen beeku. Just hiriyaa kiyya waan ta'aniif miti. Dhugaa lafa jirtudha. Gaafa nani asitti ijoollee kana walitti bu'eeyyuu kokkee wal qabuyyuu dhiisee ofirraa. Maalirraa goota haasofni bu'aan inni fidu maalidha? Akka ilmaan Oromootitti waliin mari'annee walii gallee waliin hin deemnu taanaan isaan nus hin dhaga'anii dhiisee ofirraa maal rakkattee arrafamtaa of arrabsiista. Sirrii ture jechichi suni jechuudha. Gootummaa miti, mo'achuu miti nama arrabsuun. Nama arrabsuun mo'atamuudha ofumaa isaatiiyyuu. Malee mo'achuu miti. Namni shawaadha akka abukaatoo taatu asirra dhufee si dhaabbatee hin jiru. Shawaan biyya keessatti qabsaa jira. Wallaggi asirratti abukaatoo sin godhanne biyya keessaa qabsaa jira. Arsiinis akkasuma biyya isaa keessatti hidhatee qabsaa jira. Waraana keenya fakkeenya Kamaal Ebboon yeroo dhiyoo keessatti wareegame. Eessaa dhufeeti? Waraanni kee kaminni kee kiyya kan jettuun seera waraana bilisummaa Oromoo keessa maqaa waraanatiin akka saba arrabsitu akka nama dhuunfaa arrabsitu siifuun eeyyamamu. Mirgaaf dirqama heeraaf seera waraanichaatu bare dura. Deeggartuudhaan jettee gadooduu keetiin dura seerri waraana bilisummaa maaliin? Mee maaliin? Quban qabdu.
Garee tokko keessa hin jirtu. Akkuma jaalmarroon jedhe kinoo alaabaa kana suuqiidhaa hin bitattanii isuma hurgufaa tishartii marroo hin uffattanii isuma hurgufaa qabsoo isinitti fakkaata. Qabsoon kanaa miti. Ani daggala dhaqee qawwee baadhu isa qawwee naa baatuuf oolmaa ooluun qaba. Dubartii isin fakkaattutu achi keessa jira. Ji'aan laguun itti dhufa waa baay'ee argiti. Tumsa diinagdee godhaa waboodha. Haasaa hin barbaadu innu. Hin barbaadu. Hin faarsin. Maalirraa goota? Maal dabaltaaf? Maalirraa hir'ista? Faarsitee dhiistee? Maal dabaltaaf? Homaan dabartuuf garuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo wayii maqaa marroo maqaa gandaa da'oo godhattanii asirraa Oromoo walitti hin buusinaa. Seera waraanaa keessa sooshaal miidiyaa irra nama arrabsi namatti duuli jedhee sin ergatu hin ergatullee. Sin ergannes hin ergatus. Okay? Abbaan fedhii qabu waraana kana haadee garuu abbaan hin barbaanne haadhiisu jedhee warra diinarraa hiikkatee hidhatutu achi keessa jira. Waligalee malee suuraa kiyya poost godhiiti abalu xiqqeessi abaru faarsi wanti jedhu seera akkanaa achi keessa hin jiru. Hin daddabina lafatti. Hin daddabina. Seera haaraa baasanii jira. Warreen hir'uu shinniga keessa jirtan hundi keessan qulqulleeffadha. Miseensa warri taatan deeggartoota warri taatan garuu seerri haaraa isiniif ba'aa jira. Asirra teessanii Oromoo amantiif kutaan gandaan qooddanii hanga maatii arrabsitan tarkaanfii isinirratti fudhatamu. Duun illee furmaata adabbiin inni isinirratti fudhatamu heeraaf seeraan irratti hojjetamaa jira. Amma yeroo gabaabatti sooshaal miidiyaa irratti hin argitan hundi keessaniyyuu jechuudha. Kanaafuu akka nama beekutti yaa ijoollee keenya namni kutaa lama namni habba cadaa odoon baratiin biyyaa ba'e hin jiru. Hundi keenya akka nama beekutti nama balleessa tokko ilaa filaameedhaan ittiin mari'adha. Warrin arrabsina har'a nafxanyaan asirratti gadi baate የኦሮሞ ህዝብ እርስ በራስ እየተበላለ ነው እና ሽንጀቱ ነንቃነ ኢሱማ ዱጋ ነንቃነ ዱጋን ሲን እንጀራ ቃኝዳ ኦሮሞ ዮ ዋኛቱ ዳቤ ኦፊ ወሪት ገረገሌ ወኛቹን ቀቡ ሶሻል ሚዲያ ዮ ቤክታን ኢtti fayyadama yoo hin beekin garuu akka isin itti fayyadamuuf carraa hin kenninaani cufadha ofirraa gadi bu'aa dhiisa ofirraa maaliif sooshaal miidiyaan isin itti fayyadama maaliif sammuu keessan of jeettan galee iyyaa ture tokko laalee tanan itti no as dawra karaarra warra jiraatu ala ta'anii dhuguma diinummaa qabdan isiniin immoo Oromoodhayyuu isiniin jedhan maaliif tokkoffaa akka ilma namaatitti dafqitanii wanti isin fiddan hin jiru sagaagalummaa hojjetan Sinigale, sanke sagafa batan, Oromo da sagale tatan. Sanke sagafa batan, saba keessaniif dhukkubsatan, ofii rakkoo keessa jirtan. Isin gargaara akka uummataatitu akka achi keessa baatan. Na dhageessanii hawwiin kareessa jireenya badaa keessa jirti. Badaa akka uumama rabbiititti namni kamuu wal qixa. Maali ijoolleen keenya meeqatu Sudaanii waliin jiraata? Maali ijoolleen keenya meeqatu Bangaalee waliin jiraata irraa dhalee? Yoo dhugaa walitti himna ta'e meeqa? Amma intala kaleessa mana eenyutti furdoo san teessee hawwii arrabsitu maal mucaa keessirratti gatee kinoo mucaan hin galle mucaa keessirratti gatee hin galle waliin ta'an jirtu ati garatti hin galtu dhabe eessitti rakkachaa jirtu ol baasnee baraasitti waan lafarra jiru ol baasnee sooshaal miidiyaa irratti kan isin hin laxxafne waan qaanfannuufi maqaan Oromoo jedhu waan cabuufi isuma dhugaan siniin jedha inde garuu kaleessa hiriyaa shatture dubartiin hiriyaan qabne ilma Oromoo biyyoota adda addaa irra jiraatu kan dubartii faranjii haa taatu Naajeeriyaa Keeniyaa whatever kan ex girlfriend godhanne jira mee haqa walitti himna mee arrabni gaafa duunu arrabni keenya dura goggoga kan hiriyaan godhanne jira mee Bangaaleen sharafa kabaja hanga keessanii kana ol namaa qaba haqa isin diktaniima kaleessa isa wariin turte ndoom hin qajeelte addunyaa irratti illee milkooftee jiraatte akiraatti illee jannata argatte hawwiin qajeelummaa jireenyaa ishee badhaase sababa sanii namni tokko yoo isin caale immoo duuba deebitanii waa'uma nama sanii haasoftan isin fuuldura waan jirtuuf waggaa sadi guutuu akka diinatti akka waan haadha keessan abbaa keessa sinirraa ajjeeste akka waan Nasir jaarsa keessan ture isa sinirraa fudhatte waggaa 4 deema almost waggaa 4 deema teessanii ishee arrabsitan eenyu kan dogongorannoo jenne nu warra biyya arabaa jiraanyu jaalallee keenya biyyatti dhiisnee asitti boyfriend qabannu waliin beeknu jennaan jenne malee qixxaannee naga bareen ta'u maalaan gana akka abbadanii haasa'uun
Sanu jireenya dhuunfaa namaa. Ani bireen yoonatti tole. Qaama kiyya soogiddan dhiqadhee saree yoon arrabsise. Maali siin galche? Siyaasa ani qabu saniin naqeeqa. Siyaasa ani qabu saniin ati sirriin jirtu asirratti waraana keenyatti buute asirratti dhaaba akkana haqa akkanaatiin dhugaa Oromoo dabsite. Dhiifama saba kiyya jedhee sinirraa dhaabbadha. Jireenya dhuunfaa irratti garuu abbaan kee mataadhaan dhaabbatu. Isinin ilaallatu wanta akkasii. Furmaatas miti waa'ee namaa haasa'u. Furmaatas miti. Uffanni yaa ijoollee Oromoo uffanni qabrii addunyaati. Isuma dhugaan siniin jedha. Har'a maal yeroo darbe amantala kaleessa asirra albaatu san yeroo darbe asitti miti kan makiinaan ishii falaxee birrii walitti qabaafi turtan hin kennu birrii kiyya jennaan maraachaa turtan gandummaa ganda akkana godhate no gandummaa fi miti karaarra dhaabbattee sagaagalaa turte ani immoo sagaagaltuun gargaaru maaliif namni kamuu noormaalii boyfriendii qabatee hin jiraata miti nama sagaagaluf immoo mallaqa kiyyan kenna yaa amma isheen faan ol baatee nama arrasite akkanumatti tan taa'ee sin taajjabaani isa dhugaa kanaaf jennaani waa'ee nama dhuunfaa cinaatti dhiisa. Hawwisi yoo taate rabbi jiraattee miti duutee sin caalti. Rabbi na haa nyaatu. Waggaa 3 guutuu isin waa'ee ishee haasa'uun iyyuu hangam isin caalti. Waan isin caaltuuf waan isin fuuldura jirtuuf bakka ishiin geessisa waan ga'uu hin dandeenyeef dubartii ta'e dhalaa asirra teessee 24 hours waggaa 3 guutuu waa'ee hawwii kan haasoftan goota jechuudha isheen. Nama tokko irra deddeebitee waa'ee isaa kan haasoftu bakka inni geessa waan ga'uu hin dandeenyeef inaaffadha. Maaliif qeeqa Oromummaa akkatti wal qeeqnu hin beekna. Qeeqa qabsoo Oromoo akkamitti akka dogongora keessa jiru akkatti wal qeeqnu hin beekna. Garuu waggaa 3 guutuu waa'ee nama dhuunfaa teessanii haasa'uun waan isin caaltuuf goota waan taateef bakka. Kaleessa qabsootu turte hawwiin Oromoodha sagaleen taane. Hin taane Oromoodha. Hin qabsoofne akkuma keessan har'a bultii horattee bultii ishii jireenya ishii jiraachaa jirti. Ilmoo ishii guddifachaa jirti. Hawwiin har'a odoo waa taate addunyaa kanarratti ilmoon ishii guddattee maqaan ishii dabalaa deema. Har'a isin warra dhala hin qabne odoo kuftanii duutanii maatiin keessanuu waggaa takka kan isin yaadatu kan ergasii namni tokko isin hin yaadanne warra akkasii oo maal abdattan mee natti maal abdattan aniin bireen tun amma odoon killeen dhaabbadhee asitti du'ee wayi reeffa kiyya maatiidhaa ergama waggaa 2 booda ani dagatamtuudha. Ani bireen maaliif addunyaa kanarraa dhala hin qabu? Qorichi du'aa dhala qabaachuudha. Jireenya keessan qajeelchaa yeroo tirfii daqiiqaa 5 yoo qabaattan waan Oromoo fayyadu sooshaal miidiyaa keessan irratti dabarsaa dhiisa. Sanirra kan darbe. Ilmoo maalii? Ilmoo abbaa feete maan ta'in. Jaalatee dhalee, dogongoree dhalee, namni dhala ofiititti hin qal'atu. Isin galee mee har'a isin warra asirra jirtan guddattanii umuriin keessan waggaa 30 wayii 20 oli wayii osoo waa taatanii harmeen keessan odoo dhageesse garaa dhalaati garaan ishee rarra'uun dhiisu rifatuun dhiistu maaliif garaa dhalaati ka? Isin galee guddattaniillee isin isaaniif daa'ima. Warri kunis Naasirinis Hawwiinis ilmoo isaaniitiif akkasii jechuudha. Osoo isaan jiranuu isiniyyuu warri sooshaal miidiyaa kanarra jirtan warri waa'ee ilmoo isaa haasoftan intalli maal sin goote? Daa'ima duudaa afaan Oromoo iyyuu hin dubbanne hin guddanne maal sin goote? Dunqurinna akkamii qabna nuti? Qoy dadhabbii hanganaallee qabna. Ani nan qaaneffadha isuma dhugaan siniin jedha saba keenya. Isuma dhugaan siniin jedha. Intalli afaan Oromoo hin dubbanne intala suuraa ishee asirratti baatee nu ijaan hin argine. Almost ani hawwiin hiriyaati yamseen jarrirra bilbilee ilaaluu hin danda'a. Intala suuraa ishee illee argine daa'ima duudaa yoo arrabsitani mirgaaf dirqama akkamiitu isinitti dhaga'ama? Maaltu isinitti dhaga'ama? Mee sammuun keessan guutuudha? Akkuma namaatti numa yaaddu? Kanarraa yoon bilisa baana? Gaafii adeemsaa? Kanarraa yoon bilisa baana nuti? Namni waa'ee namaa haasa'u waggaa 1 waggaa 2 haasoftee na arrabni kee goggogee inuma dhiifta. Hawwii dhaqxee garuu hawwii akkatti quba dammaatiin tuquu hin dandeessu. Maal jedhe warri bachoo? Afuuffan madaa hin fayyisuu sossobbaan leenca raffisuu jedhe. Dhageessanii? Kanaaf jennaanii yaa ijoollee ayyaa
obbo Sanyi maal jettame welcome qoy qoy mee nama wayitu dhufe amma nafati isaa sirratti wallollee bixibixii kaasna kotti